شوف يا عبد الله، أول شيء نشكرها على حسن الضيافة، ما قصرت، دخلتنا في بيتها وقالت تفضلوا وقهوتنا وشربتنا من اللبن. هذا إن دل على تأثير احنا السعودية. هي اختلطت، ترى جت في السعودية وعاشت في الرياض سنتين صح. اختلاطها لنا أثر عليها. اي والله. صارت إذا شافت سعوديين أو خليجيين أو عرب بشكل عام ضيفتهم. السبب كانت مع الشعب السعودي، عايشة ببيت سعودي. أول سعودي ما في أنت عايشة كيف سعودي؟ بعدين باجي هذا سوت فدا. كيف أنت شوف سعودية كيف شوف؟ مرة كويس. السعودية مرة كويس، كله كويس. يا رمضان الحمد لله، الله يديمك الله يديمك. مدام كويس، كله مدام كويس، بابا كويس، بابا كويس. تشكر الناس اللي كانت تقدم رسالة إلى أهلها بالسعودية اللي الجماعة كلهم. إن شاء الله هذا فيديو يشوف بابا ماما ويسلم على أنتي. Ani kan jedhu jarattiin tuni qaama qabdimoo Itoophiyaa baadiyyaa keessa kan nu naannoftu bayyatti kan nu galte gabaree nutti galuuf yaaddi laata. Yaa Rabbi yaa Waaqayyo atiin beekta. Bara galabbaxoo fidiiti arabdoota sarraatenyaa nu biratti galchi. Ani kana bichaan sii karadha shii lafa qochisiifannaa hinko tokkochiifannaa lafa kana jechuudha. Egaa shamarka fuune kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafartan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa warroonni mana keenya irratti laayik sheer gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Viidiyoon kun waa tokkoof na ajaa'ibe. Isa kamii yoo jettani intala bira teechee ani Saudiin hojjedhe waggaa gana Saudiin biyya gaariidha maalii godhatte afaan ishee bantuutanii jechuudha. Jalqaba irratti yaa obboleettii koo ati dubartii araba hojjetteen fakkaattu dhugaan sin jedha dhiifaa manaa godhaa gara obboloota koo. Maaliif jennaan moodiin maasin hin galle qoyyooltee keenya. Moodiin nu galuu qaba. Tokkoffaa irratti jarri erga nu bira dhufte maal godhuu qabna gizee viidiyoo hojjetan iddoo bareedaatti ofii keenyallee bareennee uffannee zannadhee gizee viidiyoo nu waraaban fataa jenna. Maali kana kotota of kotochitee kan viidiyoo fuuldura dhaabbatte anna Saudi maa maqaa nu balleessita amma madaaminti viidiyoo kana ilaalte maaluma abbaa kiyyaa jedhee sanatti maka amma inuman qaane kan duraadhaan Itoophiyaan akkana Itoophiyaan doondu'iin jannata seenuudha. Itoophiyaa jechuun nama biyya addaati jedhee ammatti odeessaa ba'e amma shi viidiyoo kana argite maaluman jedha. Atillee gaafa galte kanuma fakkaata akkanuma jirti naan jette ijoollee. Yaa Rabbii kiyya jechuun awwaala viidiyoo kana bakkuma awwaaluun na beeka miliqeetuma bira gaajara gadhiisa. Ani tokkoffaa irratti iddoo viidiyoo itti waraaban laalaa jarri yoo dhufanii akka carraa jechuudha. Fakkeenyaaf amma silaa jarattii walloo seenanii jiru walloos geenya jedhanii amma arsii bicha arsiillee seenanatti fakkaate viidiyoo wayii arge arsiidha jedhanii baadiyyaa keessa zooraa jiru jechuudha. Qotiisa sin qotu bishaan keessa deemu dhoqqee keessa deemu isaan kana jaalatu jarattiin biyya iddoo daarafaa jaalatu. Daaraan biyya keenya baay'inaan hin jiru dhoqqee minaa rooba kana yoo ta'e alatti malee akka biyya isaanii daaraan hin jiru. Isaan daaraa barbaaddatu jarri daaraa keessa taa'uu jaalatu. Daaraa keessa taa'anii nyaachuu jaalatu. Biyya keenya immoo magariisa inuma deemu daaruma san dhaban isaan. Magariisa malee daaraan irrakkate kanatti baadiyyaa keessa deemti. Jarattiin daaraa keessa ta'uu jaalatti kaa hin beektanii asitti nu fuudhanii nu deemanii daaraa keessa nu teechisanii daaraa keessatti nyaatanii daaraa keessatti hojjetatanii dhufu hin beektuun tire kan inni amma ni kanan jedhu intalli afaan arabaa haasofti yen afaan arabaatiin biyya arabaa hojjedhee mana karaa fuuldura bareedummaa waraabna viidiyoo bakka qalamii dibde sani bakka karri isaa bareedu sanii jechuudha. Bakka muudiin isaa namaa galu sani achirraa maaliif hin agarsiifne nutti qoyate maaliif bakka hin taane dhaabsitta jaratti. Ijoollee keenya akka tasaa rabdoon nuti bira dhufe muudii isin agal tokkoffaa fi keessaniifis uffadhaa zannaxaa maal kafanni biyya arabaati galtaniin kunis hin jiraa miti yoo xiqqaate yoo waanuma goota dhabdan dhufuma keessaniifu bareedati jara afootti dhaabbadhaa. Ara muudii nu nyaatina muudii nu cabsina hinde deemee bar Itoophiyaa nama jaratti ni beektanii kan gara fuulduraa farrifachaa jiru kan gara fuulduraan nu farrisaa jiru hundi isaanii Itoophiyaatti nutti galuun isaanii oolu sarraatenyaa keenya ta'uun isaanii oolu kuni kan fuulduraati jechuudha. Itoophiyaan amma lanni Abbayyaa eebbifamee xumuramee jira hiyyummaan baatee jirti. Gaaziin argamee jira. Gaaziinis amma ba'ee jira. Itoophiyaan hiyyummaa keessa baatee jirti. Jireenyi kaddaaminati nuti biyya ormaatitti kaddaamaa taanee akkanatti hojjennu kun hafuuf ta'a. Itoophiyaan Dubaay caala bareedaa jirti. Keessi Finfinnee jedha amma baadiyyaatti dhufe amma abbichuun baadiyyaa keessallee deeme amma zanaa nu godha jechuudha. Amma zanaa nu godha fataa jedhaati jiraadha.
gizee keessattu jechuudha amma fakkeenyaaf gizee kaanii fi gizee kaan amma jarri viidiyoo waraabumti isaan fuuldura dhaabbattee amma biyya kanatti beektanii akka ani arabdoota irraa wanti naalee wanna fedhe soo ta'e kafana xuraawaa kafana akkana bifa namaatitti hin tolle uffatanii bakka tokkoyyuu deemu mana ofii keessa jiraachuu hin danda'an. Innaa nutis muudiin akkasii maanuun galu amma jarattiin nyaachifte obaaste quubsite jaratti maarree ofii keetiifis uffattee zanaa jettee iddoo kanatti hojjenna jettee gibbii kee iddoo bareedu keessatti viidiyoo maan hojjechuuf jarattiin beekaa gooti iddoo akkana barattee kan viidiyoo hojjettu beekaa godhu jechuudha beekati iddoo kan inni maratu jechuudha sinillee muudii sinii agalu ijoollee arabannatachu wi ijoolleen biyya arabaati galti tokko inuma jaanju maaltu tuqalaat amma jechuudha isinillee koomentii jalatti waan tokko barreessa amma jechuudha doowaan godhee waaqayyoon akkuma amma jaratti gara biyya keenyaa fidu kana asumarraa sarraatenyaa keenya akka nuu ta'u waaqayyoon godhee doolaarri biyya Itoophiyaa keessatti galti. Innaa osoo gara biyya keenyaa sarreetinyinnatii dhufte ani akka yaada mataa waleetti jechuudha wanti isaan godhu ani waan badaa isaaniin godhu jechuudha namni maal akka ta'e namni tokko kabajaa maalii akka qabu namaaf kabajaan akka maluuttaan barsiisa saniin boodatti bakka kabajeetan isaa wajjin jiraadha isinoo maal gootumee koomentii jalatti barreessa garuu boqqolloo nan aramsiisa horiilee nan dheessisa eeganii maarree warra dhiiraataan horiin dheessisa boqqolloo nan aramsiisa kun hojuma isaan kana caalayyuu isaan kana sitti nu gochaaran garuun ta'u bara keenya kanallee ta'uu baatu bara ijoollee keenya isaa saraatenyaa keenya ta'uun isaanii waan hin oolu Itoophiyaan akka addunyaatitti biyya hunda caaltee guddatte tokkoffaa taate akka addunyaatittuu jechuudha akka tokkoffaa taatu nu shakiin jedhina amma tokkoffaa taartibe amma Itoophiyaa leellisuun guddatee jira dhugaasin jedha innaa jarattiin amma akka isaaniitti gaxarii baadiyyaa keessa deemanii wantoota akkanaa kana kan waraaban gaarummaadhaaf yookaan immoo nu yaadanii waan gaarii gara fuulduraatti nu yaadanii osoo hin taane nutti akka isaaniitti akkana biyyi isaanii akkana fakkeenyaaf nuti warri mana isaanii keessa hojjechaa jirru amma akka viidiyoo kana laalleetti qaanu namichi kiyya yeroo baay'ee viidiyoo akkana kanneen argaa Itoophiyaadha akkasii yoodha jedhee natti agarsiisa jechuudha. Siniif galee kuni kan ta'e kan barana malee duraan hin jiru arabdoonni illee bara kanaadha kan Itoophiyaa keessa babal'atanii deemaa jiranii duraan magaalaa Finfinnee keessa qofa deemu anamma kan fuudhetuma baadiyyaa keessa deemanii jiru suni kan mandara keessa oofaa jiru suni namuma akkamiiti inni jedhabe anjarattuma tana fuudhee baadiyyaa keessa oofaa jiru suni inni sun namuma akkamiiti garuu ijoollee isin duru madaamis ta'e kan bira hojjetan dhufte biyya keessanii mandara hin deemtuun olii gad anara dhufanii mana kiyyatti nan keessummeessa garuu akkanatti baadiyyaa keessa hin oofufa maali jarri jamuu keessim jedhanii manuma namaa dhaqanii manuma namaatti nyaatanii dhuganii viidiyoo hojjetu nuti kinoo saraatenyannatiidha dhufnee mana gadi nu baasan akka wanni itti nu laalu isaan mandara keessa nu deemu yaa rabbii kiyya na baasatti maali jarri duriyyeen bar dhugaa qabu dubartii wajjin isin haasa'anii dubartii isin arganii dhugaa qabdi fi jarattiin bar dhugaafu mandara keessa dhugaafu nutti galti innaante shamarroochan keenya moo rachi jirtan adaraa kan kunniin adiinni namarraa hin deebi'an eeggadha adaraa eeggadha isiniin jedha. Naa hundaa'u jechuudha viidiyoon kun baay'een ajaa'ib talattiitu na ajaa'ibe afaan arabaa beekuun qubna gara osoo hin taane jalqaba ofii isheetii of bareechite odoo gara viidiyoo baatee jiraatte nu qaanichitu muudii nu nyaatte jaratti nu muudii nu qabsiisuuf nu cinaa dhaabbadhu jedhanii akkasitti viidiyoo ishee waraabu arabaaf akka viidiyoo waraabdu hin beektu akkamta akka jarri jiraattu hin beektu mee uffattee babbareeddee odoo kaameraa hootti baatee maaluma qabdime maa maqaa nu nyaatte mucayyootu nama muudii hin galle fayyaa intala nana muudii nu nyaatte sin jedha arabaa